Video keenya kanarraatiin focus goone kan ilaalu hojii online isa sobaatii fi isa real ta'e akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu gaafii kana namoonni baay'een naaf dhiyeessaatiin jirtanii so karaa comment adda addaatiin gaafii akkasitti kan dubbisaatiin jiru so gaafii kanaaf akkasiniif ta'u hojii online fi hojii online isa sobaatii fi isa dhugaadha akkamitti addaan baasuu dandeenya kan jedhu har'a video kana keessatti kan ilaalu ta'a. Egaa mee dhaabbattoota adda addaa irratti keessattuu kanaan dura waggoota 3-4 dura dhaabbata Tians jedhamu kan China tokkotu ture. Dhaabbanni kun jalatti immoo namoonni baay'ee hiriiranii namoota baay'ee saamaatiin turanii waa'ee dhaabbaticha kana yeroodhaaf isiniif waraabeetiin ture. Fiyaas kan jedhamutti achi booda dhufeetiin jira. Itkeer kan jedhamullee dhaabbattoonni garaagaraa dhufaniitiin jiran. Dhaabbattoota kana jalatti immoo namoonni baay'een karaa WhatsAppiitiin, karaa Telegiraamaatiin, karaa social media adda addaatiin gurmaayanii qarshii 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 akkasillee kan nyaataman baay'een isaanii jiranii. Dhaabbanni kun yeroo jalqabaatiif yeroo dhufu profitii qarshii hanganaa yoo dhiyeessite leeviliidhaan kaayanii leevilii hanganaa irratti hangana argatta leevilii hanganaa irratti hangana argatta kan jedhu kaasaatiin ergasii immoo mana keessan teessanii galii dabalataa argachuu dandeessan jedhanii namoota irraa maallaqa isaaniitii saamaatiin kan turani. So dhaabbanni akkasii kun ammas ni jira. Dhaabbattoota baay'eetu jira. So dhaabbattoota kanarraa akka of eegdaniif viidiyoo kana isiniif waraabee gaafii keessanis warroonni dhaabbata kanarratti immoo qarshii nyaatamtamee yaada keessan comment irratti naaf barreessadha. Qarshii nyaatamuu qofa osoo hin taane namoonni baay'een miidhamaniitiin jiranii so xinsamuutiif illee namoonni saaxilaman namoota baay'eetu jira. So hojiin online sobaa baay'eetu ture jechuudha. So isa kanas yeroodhaaf viidiyoo isiniif waraabaatiin ture. Har'a immoo hojii online isa sobaatii fi isa dhugaa akkamitti adda baasuu dandeessan kan jedhu real karaa saayinsawaa ta'een isiniin dhaqqaba hangadhumatti nafaana turaadha. Nageenya san daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Egaa YouTube chaanaaliin keessan YouTube chaanaaliin guddicha Soofuma Raap hojiiwwan online gurguddootanii fi dhaabbataa ta'an akkasumallee hojiiwwan teekinooloojiidhaan wal qabatee reaction viidiyoowwan garaagaraa isiniif dhiyeessuu irratti argama. Har'as immoo damee tokko irratti qabanneetiin kan dhiyaanne hojii online irratti hojii online real ta'ee fi isa soba ta'e akkamitti adda baafachuu dandeenya kan jedhu ni ilaallaa hangadhumatti nafaana turaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarottatan subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqaban ergaa kan koo kanarraati. So hojii online isa sobaatii fi isa sirrii ta'e akkamitti adda baafachuu dandeenya kan jedhudha. So hojii online kana gosa lamatti qoonneetiin har'a kan ilaalu tokkoffaa pyramid scheme kan jedhamuu fi yookaan immoo pyramid scheme kan jedhamuu fi akkanumallee multi level marketing jedhamudha. So isaan kanneen lamaan bakka lamatti addaan qoonneetiin kan ilaalu ta'a jechuudha. So pyramid scheme yookaan immoo daldala pyramididha kan jennu jechuudha. Daldala pyramidii argitan yoo ta'e pyramidii walirra taa'aatiin deema miti. Levelii walirra taa'aatiin deema jechuudha. Pyramid scheme kan jedhu kanarratti wantoota lamatu hin jiran. Wantoonni lama hin jiran. Wantoonni tokko immoo ni jira. Tokkoffaa biizinasni isin baaftan ni jira. Dhaabbata kana keessatti galmooftanii akkaawuntii banattanii hojjechuudhaaf fakkeenyaaf qarshii 50,000 isin gaafate yoo ta'e 50,000, 100,000, 120 sadarkaadhaan leeviliidhaan ni jira. Inni kun ni jira. Wantoonni lamaan immoo hin jiran. Tokkoffaa productiin hin jiru. Productiin jiru productii sobaati. Sobaaf qibaatii wayii yookaan immoo dibannaa wayii yookaan immoo uffata wayii ni dhiyeessan. Garuu productiin sun gahaadhaa miti. Argitanii productiin sun gahaadhaa miti. Isaan bifa professional ta'een karaa websaayitiin karaa appilikeeshinaatiin dhufanii namoota baay'ee achi galmaa'aa namoota kan hunda kan keessummeessuu danda'u productiin akkasii hin jiru. Productiin jiru productii feekiiti jechuudha. So tokkoffaan asirraadha. Lammaffaan immoo profitiin hin jiru. Profitiin hin jiru yeroo ta'u profitii eenyutu argataa kan jedhu boodarra isiniin dhaqqabame. Profitiin hin jiru. So profitii eenyutu argataa kan isin jedhu isiniin dhaqqaba. Daldala pyramid scheme jedhamu kanarratti jechuudha. Pyramid scheme kan jedhamu kanarratti eessa jira? Hin jedhu boodarra isiniin dhaqqaba. So pyramid scheme kanarratti yeroo galmooftanii akkaawuntii banattan qarshii san ni galchitanii gara dhaabbaticha saniitti ergasii immoo nama isin hoogganutu jira. Nama isin hoogganu gara dhaabbata kanaatti isin fidi. Amma fakkeenyaaf ana ta'uu danda'a dhaabbata Tians jedhamu tokko nan beeksisa yoo ta'e Tians irratti koottaatii galmaa isin jedha invitation linkii kan kootiin galmooftanii gara appichaatti yookaan gara websaayitiitti seentanii qarshii sanni kafaltanii approved ni taasiftan. Ergasii immoo leeviliidhaan dhaabbatichi siif kafalaas hin jira. Egaa asirratti ilaaladha. Asirratti eenyuuf fayyadamaadha amma wanti guddaan isin adda baafachuu barbaadan qabdan. Hojii akkana kana yeroo hojjetan qarshii 20,000, 30,000, 100,000, 200,000 kafaltanii ni hojjedha yeroo jettan asirratti akkamitti akka ta'e isiniif ibsu. So dhaabbata kanarratti gonkumaa yoo hojjetinaadha. Wantoota sadii adda baafachuu qabdan asirratti. Wantoota sadii. Tokkoffaa productiin gahaan jiraadha. Productiin gahaan jiraadha. Maaliif social media marketing ta'uudhaaf deema waan ta'eef productiin gahaa yoo jiraate social media marketing dha jechuudha. So dhaabbatichi kana productii gahaa qaba.
Lammaffaa immoo profitiin jira. Profitiin jiru akkamitti jira kan jedhu adda baafachuu qabdan. Sadaffaa immoo wanti isin beekuu qabdan galiin an argadhu maalidha kan jedhu adda baafachuu qabdan. Kana osoo hin baafatin hojiiwwan akkanaa kanneen pyramid scheme kan jedhamu kanneen akkan eegalle. Amma asirratti eenyuuf fayyadama? Nama lama qofatu fayyadama. Dhaabbata akkanaa kanarratti tokkoffaa namoota kaampaanii kana uuman yookaan immoo dhaabbata kana uuman tokkoffaa kan fayyadaman isaanidha. Lammaffaa namoota akka dhaabbata kana beeksisan isaan bobbaasan social media kanarratti akka beeksisan isaaniif promotionii akka hojjetan bobbaasan. Fakkeenyaaf dhaabbata tiyaansi ta'uu jedhamu wajjin waliigaltee deemu. Ergasii immoo namoota hangana yoo kan fidu taate hangana siif kafalama, hangana yoo fidu taate hangana siif kafalama naan jedhama. Namoota social media kanarratti ni beeksisa. Qarshii isaanii akka kafalan ni taasisa. Fakkeenyaaf nama 100 qabadhee invitationidhaan gara dhaabbaticha kanaatti yookaan dhufu taate maallaqa nama 100tti dhufa gara dhaabbaticha kanaatti. So dhaabbatichi kun maallaqa kanarraa ni fayyadama. Anaafis koomishina naaf kenna jechuudha. An fayyadamaadha. Jalqaba irratti argama. So lammaffaa irratti, sadaffaa irratti, afuraffaa irratti jecha pyramid scheme kun maal jedha? Pyramidiin irrataa deemaa miti akkanatti walitti deema. Okay? Akkanatti jala kanatti ni bal'ata. Akkanatti walitti deemaatiin deema. Akkanatti walitti deemaatiin deema pyramidii argitan yoo ta'e. Kana jechuun galiin jalqaba irra jiru bareeda argata. Kan lammaffaa irrattis jiru bareeda. Sadaffaa irrattis, afuraffaa irrattis dhiphachaa deema galiin namoonni argatan jechuudha. So kan fayyadamu eenyudha? Namoota sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa sadaffaa irratti argaman sirri fayyadaman. Achiin booda namoonni argaman immoo hin fayyadaman. Argamatanis saantima xiqqoo taatedha. So maallaqa isaanii salphamatti nyaatamanii jechuudha. So dhaabbata akkanaa kanarratti productiin hin jiru, profitiin hin jiru, wanti tokko illee hin jiru jechuudha. Kan jiru maalidha? Miidiyaa irratti qarshiisan qabsiisuudha. Productiin sobaa fake ta'ee tokko ni dhiyaata. Dhaabbata sanarratti productii kana beeksiftan isin jira waan sobaati. So kanaaf odeeffannoo kana akkamitti osoo gara dhaabbata kanaatti hin seenne adda baafannaa kan jirudha. Amma kan isin dhaqabu. Tokkoffaa adda baafachuudhaaf online irratti search godha waa'ee dhaabbaticha sanii. Online irratti adda baafadha. Websaayitiiwwan legit ta'an fi akkanumallee legit hin ta'in adda baafatan ni jiran. Websaayitii akkasii sanarratti liinkii isaan galchaati generate godhaa parsantii 100 keessaa hangam akka kenneef ni ilaaltan jechuudha. Websaayitiin sun soba ta'uu achaan adda baafatan. Lammaffaa immoo karaan ittiin adda baafachuu barbaadan waa'ee dhaabbata kana hundeeffame isaa bakka hunda inni itti hundeeffame dursaatii qoradha. Dursaatii yeroo teekinooloojiidha. Yeroo ammaa kana dhaabbanni hangana ta'u gahu kun nama baay'ee hoogganuudhaaf deemu kun dhaabbata guddaa ta'uu qaba. So kanaaf eessatti akka hundaa'ee fi bakka kamitti akka argamu, eenyuun akka hundeeffame, biyya kam keessatti akka hundeeffame, eenyu akka hundeessan adda baafadha. Ergasii immoo isaanuu feek kan ta'e immoo dhugaadha kan ta'u ofiima jechuudha. So dhaabbata kanneen immoo yeroo hundeessan namoonni baay'een dhaabbata real ta'e jalatti hundeessan. Fakkeenyaaf tiyaansii yoo fudhatan dhaabbata guddaa Chaayinaati. Okay? Hanga dhaattis illee kan hojjetaa jiru. Garuu namoonni kun tiyaansii jalatti as jalatti bireenjii takka qabataniit tiyaansii jedhaniit as jalatti daldala sobaa dhiyeessan waan ta'eef information gaazar godha. Information funaanadha. Information namoota irraa hubadha. Namoota gaafadha. Namoota beekumsa qaban waa'ee kana irratti hojjetan irraa beekumsa argachuun barbaachisaadha jechuudha. Pyramid scheme jechuun isa kanaadha. So baasiin ni jira, profitiin hin jiru, daldalli yookaan immoo wanti ati gurgurtullee hin jiru. So kanaafiyyuu pyramid schemein akkanatti deemaa jechuudha. So jalarraa namoonni marsaa tokkoffaa, marsaa lammaffaa, marsaa sadaffaa fayyadamuu danda'anii isaan kuwwan profitiin isaan argatan hin jiranii duwwaa kan keessaa banis ni jiran jechuudha. So kanaaf namoonni nama baay'ee gara dhaabbaticha kanaatti fiduu danda'an waan gadiirraa argachuu danda'an. Dhaabbata kanarratti namni nama fiduu hin dandeenye immoo waa hojjetee wanti inni argatu tokko illee hin jiru qarshii isaa nyaatamaa jechuudha. So kanaaf amma immoo isa lammaffaatti haacanume multi level marketing jedhamu. Multi level marketingiin wantoota afur of keessatti hammata. Tokkoffaa product jira. Lammaffaan seelii yookaan namni gurguru jira. Sadaffaan ejentiin jira. Afuraffaan profitiin jira. Wantoota kanneen sadii. Inni kun maalidha? Daldala seera qabeessa. Kan duratti maaltu jira isin jedhe? Productiin jiru, profitiin hin jiru, baasii qofatu jira. Okay, wantoota sadiidha. Inni kun immoo multi level marketing jedhamu kan wantoota afurtu jira. Tokkoffaan productiin jira, seelarii jira, ejentiitu jira, profitiitu jira. Inni kun normaala daldalaati jechuudha. Social media marketing kan jennu kana jechuudha. Social media marketing jechuun social media irratti wantoota tokko beeksisanii barsiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee bilbila kanaa nan beeksisaa, nan gurguraa, profitiin argadha. Abbaa garuu asirratti maalidha? Nama mobaayila kana qabu yookaan immoo suuqii mobaayilaa qabu yookaan immoo dhaabbata mobaayilaa qabu tokko waa'ee bilbila kanaa ni beeksisa.
Kana jechuun inni product qaba. An dhufee social media irratti ni beeksisaa fi bilbila kana seelariidha. Ejentiin kiyya isaadha. Profitii immoo kuma 20tti bilbilli kun ni gurgurama yoo ta'e kuma 22 godhee profitii meeqa argadha? Kuma 2 irraa argadha jechuudha bilbila takka yoo gurgure. So kana jechuun social media marketingidha. So isa kana adda baafadhaadha. Multi level marketing jedhamu isa kanadha. Asirratti waa afurtu jira. Productiin jira, seelaratu jira, ejentiitu jira, akkanumallee profitiitu jira. Kun seera qabeessaadha jechuudha. So hojiin online akkana kanneen irraa akka adda baafattan waan barbaaduu fi viidiyoo kana isiniif hojjadhe. So kanaaf gara duubaatti isiniif ibsaa keessanii jedhe social media iskemii kana yeroo hundayyuu hin fayyadamina. Gonkumaa qarshii hangana akkas yoo ta'e immoo dhaabbattoonni adda addaa jiran baankiiwwan adda addaa irratti deemaatii dameewwan daldala adda addaa baankiiwwan adda addaa sheerii isaanii ni gurguratan. Sheerii san bitadha. Seera qabeessaadha waan ta'eef sheerii bitadha. Isa normaaladha. Seeraan wal qabateetiin jira. Agreementii guutuutu jira. Waan hundatti profitiin isin irraa argattanii achirratti jira. Sheerii akkasii bitadha. Kan baankiiwwan adda addaa baankiin haarawaa yeroo dhufu sheerii adda addaa qabateetiin dhufa sheerii san bitadha. Itiyoo teleekoom argite yoo ta'e parsantii muraasa ta'e sheerii gurguraatiin ture miti sheerii akkasii san bitadha. Seera qabeessa waan ta'eef maaliif profitii irraa argattan. So sheeriiwwan akkasii agreementii qaban. Seera qabeessadha. Agreementii wajjin qabdanii seeraanis yoo iyyattan qabatanii fiduu qabdan dandeessan. Dhaabbata kana garuu hin dandeessan. Social media marketing kanallee yeroo beeksifte walii galtee namoota sanneen lamaan gidduutu jirutu jira. So isa sanis seera qabeessadha. So kanaaf haala kanaan pyramid iskemii yookaan immoo hojii sobaa kanarraa of eeggadhaan ergaa kan koo kanarraati. Okay, kanarraa asirratti xureetiin jira. Waa'ee pyramid iskeem hangam barattan, hangam irraa hubattan. Kanaaf maallaqa keessan agreementii tokko malee akkanumallee waliigaltee tokko malee gonkumayyuu qarshii 50,000 60,000 weebsaayitii irratti appilikeeshin adda addaa irratti amma immoo teelegiraamaan dhufeetiin jira bootii adda addaa bootii akkasii qarshii 20,000 30,000 5,000 3,000 akkas qabsiisuudhaan qarshii profitii hangana argatta kan jedhan kan namoonni invitation irraa argatan kan akkasii dhufaniitiin jiranii namoota baay'eetu waa'ee akkasii kana naaf erga waan ta'eef viidiyoo tana isiniif waraabee akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Maallaqa guddaa irratti baasuu kan dandeessan. Dhaabbattoonni akkasii jiran taanaan gonkumayyuu agreementii tokko malee abadan ittiin kalaayinaadha. Sheeriiwwan baankiiwwan adda addaa fi dhaabbata faayinaansii ta'an kanneen adda addaa irraa sheerii bitachuu ni dandeessa. Moor rikoomandii kan isiniif godhu isadha. So akka irraa of eegdanii viidiyoo tana isiniif waraabee waa'ee dhaabbattoota akkasii kanarraa yeroo biraa viidiyoo akkasii waraabuun barbaadu warroonni dhaabbattoota akkasii immoo akka adda isiniif baasuu barbaadan yaada keessan koomanta irratti akkanumallee karaa kontaaktiiwwan kan gootiitiin quunnamtanii narraa information guutuu argachuu ni dandeessan isiniin jechuudhaaf viidiyoo tana isiniif waraabe. Kanarraa asirratti xumuree jira yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hangasitti nagaa naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawwatan subscribe, like, share gochuun irraa fatina. Yeroo itti aanu viidiyoo akkamii akka isiniif hojjedhu barbaadan yaada keessan koomanta irratti naaf barreessaa. Kanarraa asirratti xumuree jira yeroo gaarii na qabaadhaa.